jirtu irtuu miidiyaarraa oduuwwan galgala kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin ansitti naajiiti nu waliin tura. Jeneraalonni Suudaan lamaan egeree biyyattii irratti wal dhabanii erga lola eegalanii baatiin 8 ta'eera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ajajaa humna addaa Suudaan Jeneraal Mohammed Hamdan Dagalo waliin haala nageenyaa fi tasgabbii Suudaan irratti Finfinneetti mari'ataniiru. Lubee Girmaa waan qindeeffatte qabdi. Jeneraalonni Suudaan lamaanii egeree biyyattii irratti wal dhaban erga lola eegalanii baatii 8 ta'uun isaa ni yaadatama. Kanumarraa ka'uudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ajaja humna addaa Suudaan Jeneraal Mohammed Hamdan Dagalo waliin haala nageenyaa fi tasgabbii Suudaan irratti Finfinneetti mari'atanii oolaniiru. Daawwannaa isaaniin booda jeneraalonni Suudaan lamaan walitti bu'an yeroo jalqabaaf mariin fuulaa fuulatti taasisuuf jedhanii turan kun yeroo biraatti dabarfamutu dhaga'ame. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed ajajaa waraanaa Hemeetis jedhamuun beekaman waliin mari'achuu malee odeeffannoo bal'aa kan hin kennine ta'uun isaas dhagahame. Hemeetiin gara Finfinnee imaluun dura gara Yuugaandaa imaluun pirezidaantii biyyattii waliin mari'atanii jiru. Ajajaan humna addaa Suudaan kun erga egeree biyyattii irratti wal dhabuun Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin lola eegalanii ji'a 8 kan guutee fi mariin kallattii gartuu jeneraalota Suudaan lamaaniin hoogganamu kamisa har'aa Jibuutitti taa'amuuf karoorfame sababa rakkoo teeknikaan ji'a itti aanutti dabarfamuun isaas ibsamee jira. Mariin Jibuutitti taa'amuuf karoorfame yoom akka gaggeeffamu ammatti kan hin murtoofne ta'us waraanni kun akka karaa nagaan furamu carraaqqiin kana dura taasifamaa ture hin milkaa'in hafee jira. Ajajaan humna addaa Suudaanii Mohammed Hamdan Dagalo buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee wayita dhaqqaban ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonniinis simatanii jiru. Torban muraasa dura ajajaan waraana Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan Finfinneetti ministeera muummee Abiy waliin mari'atanii turan. Waraanni Suudaan erga eegalee baatii 8 kan lakkoofsise ta'us tibban immoo waraanichi bakkeewwan biyyattii birootti babal'ataa jira jedhamee jira. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman waraanni Suudaanitti erga eegalee kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni miiliyoona 7 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uunis gabaafamee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanis haala Suudaan keessaa addunyaa irratti muddama buqqaatii hunda caalaa hamaa jedhee ibsee ture. Al-Burhaanii fi Hemeetiin bulchiinsa siivilii Abdallaa Hamdook aangoorraa erga ari'anii booda mana maree walabaa waliin hoogganaa kan turan yoo ta'u Hemeetiin ajajaa humna addaa RSF ta'ee hojjechuu isaaniitiin Daarfur keessatti sarbama mirgoota namoomaatiin himatamanii jiru. RSF bara 2023 keessaa kan hundeeffame yoo ta'u ka'umsi isaa milishoota Jinjaawid irratti yoo ta'u mootummaan Suudaan RSF kan hundeesseef wayita waraanni Daarfur keessa turetti miidhaa namoota nagaarraan gahuu qolachuudhaaf ta'uu isaas ibsee jira. Erga yeroo sanaatii kaasee Jeneraal Dagaloon humna cimaa waraanaawwan akka Yemanii fi Liibiyaa keessatti hirmaatanii fi kan albuudaawwan warqee Suudaan muraasa to'atan ijaaranii jiru. Humni RSF kun ajjechaa humnoota bara 2019 keessaa mormiif ba'anii turan 120 dabalatee mirgoota namoomaa sarbuudhaan kan himataman yoo ta'u erga waraanni eegale immoo lixa Daarfuritti raawwachuudhaan himatamanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaatiin alatti humni cimaan akkasii jiraachuun biyyattii keessatti akka madda tasgabbii dhabeensaatti jalqabumaa kaasee ilaalamee tureera. Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa hidhattoota duraanii deebisanii dhaabuuf kan oolu waliigaltee deeggarsa doolaara miliyoona 1 waliif mallatteessaniiru. Waliigaltee kanas koomishinii haaromsaa Ambaasaadder Tashoomaa Togaa fi gamtaa Afrikaatti koomishinarri dhimmoota tasgabbii siyaasaa fi nageenyaa Ambaasaadder Baankoolee Addooyyeen waliif mallatteessaniiru. Waliigalteen nagaa Afrikaa kibbaa Pretooriyaatti gaggeeffame hordofee waliigaltee nageenya waaraa Itoophiyaa guutumatti hojiirra oolchuuf tattaaffii taasisaa jiru. Deeggarsa fandii riizarvii muddama gamtaa Awurooppaarraa doolaara miliyoona 1 koomishiniin haaromsa biyyaalessaaf kennameera. Koomishinii haaromsa biyyaalessaa Ambaasaadder Tashoomaa Togaa fi koomishinara dhimma siyaasaa tasgabbii fi nageenya gamtaa Afrikaa Ambaasaadder Baankoolee Addooyyee bakka ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Araggaa argamanitti waliigaltee kana waliif mallatteessaniiru. Sirna mallatteessuu kanarratti ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuun gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti nagaa ijaaruu fi itti fufiinsa deeggarsa cimaa fi kutannoo cimaa taasisaniif galateeffataniiru. Waliigaltee Pretooriyaa mallatteessuu keessatti gahee ijoo gamtaan Afrikaa qabu eeruun waliigaltee deeggarsa
deeggarsa kana mallatteessuun isaa waliigaltee kana guutumatti hojiirra oolchuu fi keessumaa adeemsa hidhattoota waraana durii deebisanii dhaabuuf kutannoo cimaa akka qabu kan agarsiisudha jedhaniiru. Ambaasaadder Baankoleen gama isaaniitiin kutannoo mootummaan Itoophiyaa raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti qabu dinqisiifachuun Itoophiyaan biyya jalqabaa fandii nagaarraa fayyadamtu waan taateef sirni mallatteessuu kun seenaa Afrikaa keessatti yeroo murteessaa ta'us ibsaniiru. Lammiilee karaa seeraan ala daangaa Saawud Arabiyaa ce'uun biyyattii seenanii fi mana hidhaatti argaman irratti qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu Ministeerri bulchiinsa biyyattii Abdulaziz bin Saud bin Naziif Saud Arabiyaatti ambaasaadder Itoophiyaa Leencoo Baatii waliin waajjira isaaniitti mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis Itoophiyaa fi Saud Arabiyaan michooma seena qabeessa akka qabanis himaniiru. Hariiroo biyyoonni lamaan gama daldalaa, barnootaa fi walitti dhufeenya naannoo qaban alatti Saud Arabiyaan carraa hojii lammiilee Itoophiyaaf kennite cimsitee itti fuftis jedhaniiru. Ambaasaadder Leencoo Baatii gama isaaniitiin walitti dhufeenya biyyoota lamaanii daran cimaas jedhaniiru. Qaamoleen lamaan dhimmoota itti fufiinsa waloon hojjetan irratti mari'achuun isaanis eerameera. Haleellaa tibbana magaalaa Finfinnee keessatti hojii gaggeessaa Baankii Misooma Afrikaa damee Itoophiyaa Abdul Kamaaraa dabalatee hojjettoota baankichaa lama irratti raawwatame ilaalchisee qaamoleen nageenyaa haleellaa kana raawwatan irratti itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u mootummaan Ameerikaa gaafateera. Mootummaan Ameerikaa dhiittaa fi hidhaa hojjettoota baankichaa irratti gahee akka yaaddessu qaamoleen yakka waliigaltee idil addunyaa kana cabsan akka itti gaafataman ibseera. Baankichi ibsa sadaasa 16 bara 2023 baaseen hojjettoonni isaa lama onkololeessa 31 humnoota nageenya Itoophiyaan seeraan ala hidhamuu fi dhiittaan qaamaa irra gahuu ibsuun ni yaadatama. Kan hordofee baankichi ibsa biraa torbee kana baaseen hojjettoota isaa lamummaan biyya alaa qaban atattamaan Itoophiyaa keessaa kan baasu ta'us beeksiseera. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaamolee nageenyaa haleellicha raawwataniiru jedhaman irratti gaggeeffame baankichaaf qooduu dhabuu fi hojjettoota biraatti gama nageenyaan amantaa guutuu argachuu dhabuu isaaniitiin kana murteessuu isaanis beeksisaniiru. Bulchiinsa magaalaa Mattuutti balaa tiraafikaa mudatee lubbuu namoota 5 darbuun ibsame. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataa fe'umsa midhaan nyaataa fe'ee jiru dhaabduu yookaan taakkoo kaa'uu dagachuun akka ta'es itti gaafatamaan waajjira geejjiba magaalichaa obbo Taamiraat Dagaagaa ibsuu ragaan koomishinii magaalichaa irraa argame ni mul'isa. Akka ragaa koominikeeshinii magaalichaatti namoonni 2 du'uun kan ibsame yoo ta'u maddeen wiirtuu miidiyaatti himan ammoo namoonni 5 lubbuu darbuu ibsaniiru. Balaa qaqqabe kanaan konkolaachisaa baajaajii dabalatee miseensonni maatii tokko abbaa, haadhaa fi ilmi isaanii umrii fi saalli addaan hin baane akkasumas namoonni 5 lubbuun darbuus ibsameera. Namoonni daandii gubbaa turanis kan lubbuun darbanii fi balaan salphaa fi cimaa irra qaqqabe jiraachuu wiirtuu miidiyaaf maddeen himaniiru. Artistiin beekamaan lammii Itoophiyaa Abeel Tasfaayee yookaan maqaa The Weeknd jedhamuun beekamu buna Itoophiyaa maqaa haadha isaa moggaasee gabaa addunyaaf dhiyeessuuf akka ta'e beeksise. The Weeknd kabaja haadhaa fi maatii isaaf qabuuf jecha buna Itoophiyaa maqaa haadha isaan gabaaf dhiyeessuuf akka ta'es beeksiseera. Buna maqaa haadha isaatiin Saamraa jedhee kan moggaase yoo ta'u, Blue Bottle Coffee waliin ta'uun gabaaf akka dhiyeessus beeksiseera. Abeel Tasfaayee fi Record Kaampaaniin waliin ta'uun Blue Bottle Coffee kan hundeessan yoo ta'u, kaampaanii kana jalatti aadaa fi buna Itoophiyaa gabaa addunyaaf dhiyeessuuf hojii akka jalqaban fuula Tiwiitarii isaarratti beeksiseera. Aadaan Itoophiyaa qaama eenyummaa kootiiti jechuun aadaa duudhaalee fi buna Itoophiyaa addunyaa irratti beeksisuuf akka hojjetus dubbateera. Daa'imummaa isaarraa kaasee haati isaa buna akka aadaa Itoophiyaatti danfisuun dhugaa akka turan ibsuun aadaa fi eenyummaa keessa bahee yeroo hunda akka kabajuu na taasisas jedheera. Dabalataanis artistiin beekamaan Abeel Tasfaayee yookaan The Weeknd lammiilee Gaazaaf deeggarsa birrii miliyoona 2.5 taasiseera. Maallaqni kun lammiilee Gaazaa sababa waraanaan rakkina hamaa keessa jiran 173 ta'aniif nyaata miliyoona 4 bituu akka danda'us ibsameera. Abeel yookaan The Weeknd UN'tti ambaasaadara sagantaa nyaata addunyaa akka ta'es ni beekama. Oduun galgala